achi booddee gurrishee kun itti bibbiqilee hin dhiigaa madaa'ee dhiiga ture keessa isaa asiini gara fuula isheetti akkas gad dhufee asiin immoo gara rifeensa isheetti akkas gad dhufee ciransa waan ta'e tabilaasheera achi booddee qoricha bitee fida ture achi gaafa inni qoricha bitee fidu anummoo bishaan dibataa qabadheen jira bishaan dibataa kana itti godhe qoricha kana itti godhu jedhee qoricha kana kaa'ee bishaan dibataa kana itti godhe mucaakoo inni diinni yaada ishee irrattis afee kuna waaqayyo gurra mucaakoo kun asaseen dhalatte caalaayyuu baay'ee bareedee waaqayyoon naa galateeffadha. Qorichallee mana yaalaadha abbaa manaa keessan fideefii ture garuu isinii bishaan dibataa kun hin fayyisa jettaniitti gootan yeroo bishaan dibataatti gootan battalumaan fayyee gurri mucaa keessanii na battalumaan fayyee battalumaan bishaan dibataatti godhee gaafa itti godhee bulu ganama inni mammadaa inni dhiigu hundisaarraa dhaabbatee gurri ishee kun akkasitti fayyee kun waaqayyoon naa galateeffadha ammallee eessonni bakkalatti waaqayyo sin fayyisee gooftaadhaaf galata kana caalu dhuga baatiin kun sadaffaan immoo kennaa jaalalaa kennuuf gara kanatti ol baanee as dhaabbannee abbaa mul'ataa karadhaadhanii karachaa jirra turre utuba karachaa jirru namni maqaan abbaa kee Joofaa Atomsaa jedhu maqaan abbaa keetii Joofaa Atomsaa eenyudha as keessaa nama gata jira maqaan abbaa keetii Joofaa Atomsaa eessa jirtaa jedhanii asiif acha deemu turanii ani immoo safara sanan jiran ture anoo iyyaan ba'e iyyaa garan fi lafiitii kanatti ba'u achi abbaa mul'ataa Joofaatti harki tokko itti arrama harki tokko eessi godhaa harki tokko immoo Atomsaatti arrama harki tokko eessi godhaa carraan immoo eenyudha carraatti sin arramaa eessi godhaa harki tokko immoo naan jedhanii waaqayyo hojii xonqaayiti waan irratti hojjetame silaa diinni ooleen bulu kan inni waan illee namarratti qoqopheessu kan inni du'a namaa eegu kan inni badiisa namaa eegu ammas deebisee diinni gaafa du'a narratti eegu waaqayyo ammas karaa abbaa mul'ataa naa dubbatee gidduu naa galee hojii xonqolaa kamiin illee jireenya koorraa diigee ammallee waaqayyoon naa galateeffadha. Ani sinirraa diigamee kan ol kaasanii miidha keessanii dhaabatanii waaqayyoof galata kan du'i sinirra darbe kan hiyyummaan sinirra darbe kan hojiin xonqaa'ii lafa kanatti sinirraa hiikamee eessa jirtu. Waaqayyo maqaa abbaa keessaniif maqaa akaakayyuu keessanii karaa abbaa mul'ataa waamee lafa kanarratti dubbate mee isin maqaa abbaa keessanii maqaa akaakayyuu keessanii as keessaa namatti dubbatattan qabdu lakkanoo dheengadde dhufe malee waldaa makana yoo dhiyoon dhufe malee dhufee yuun beeku nama wajjin waliin beeku anoo na waaquma targe waaquma sadu'a na oolchu targe karaa isaanii natti dubbate ammallee naa galateeffadha sadu'a na oolchu diinaa diigee mee olu keessanii wanti sittin dhaga'amu jira waaqayyo abbaa keessan waame akaakayyuu keessan waame itti dabalee maqaa keessan waame du'a gidduu galeera isa seexanni eegsii godhe waaqayyoon jiraatare raayitii godheera isiniin jedhe amma gaafa sana duraan jireenyi keessan lola maallee akka ture dubbattaniitu gaafa waaqayyo si dubbate qabee taateen jireenya keessan irratti mul'ate maaludha bakka nagaadhuma guddaa ba'ee galee duraan nayyaa addaan ture nanni badhan ture gaafan galu akkamittiin galan jedha bakka baay'een lolama karaa beekamu karaan beekane foon qabeessaan dhaabbatamee bakka na loluuni asii waa tokko jedhu achi waa tokko jedhu amma garuu kun hundumtuu hafee nagaa koon baa nagaa koon gala dhugaa nagaa addaatu naa ta'e jireenya koof naa galateeffadhaa